Jaarraa 21ffaa kana keessatti bilbilaa fi intarneeta keessan qofatti fayyadamuudhaan online irratti qarshii hojjechuun akka danda'amu meeqa keenyatu beeka? Kana qofa osoo hin taane online irratti hojii mataa keenya uumachuu akka dandeenyu meeqa keenyatu amanas akkanumas beekas? Eeyyeen dhugaan jiru namoonni baay'een online irratti qarshii hojjetamu hin jiru jechuun yookaan immoo soba jechuun yeroo isaanii wantoota hin taane irratti dabarsaa jiru. Jaarraa 21ffaa kana keessatti mana keenya teenyee bilbilaa fi intarneetii qofatti fayyadamuun qarshii hojjechuun ni dandeenya. Kana qofa osoo hin taane hojii mataa keenyas ofii fi namoota biroofis uumuu ni dandeenya. Kanaaf immoo fakkeenyota baay'ee ta'uu kan danda'an yuutubaroota baay'ee akkasumallee tiiktookoroota baay'ee ilaaluu dandeessanii. Kanaan dura kan homaa hin qabne ture amma galii mataa isaanii uummatanii namoota biroofis carraa hojii uuman ni jiru. Akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeessanii Raachuu Entertainment baay'een keessan ni beektanii TikTok irratti akkasumallee tiiktokoroota baay'ee ilaaluu ni dandeessanii akkasumallee yuutubaroota baay'ee ilaaluu dandeessanii kunniin hundi isaaniitu online irratti pilaatfoormii adda addaatti fayyadamuudhaan qarshii mataa isaanii galii dabalataa mataa isaanii uummachaa jiru. Isinis galii dabalataa mataa keessanii uummachuu ni dandeessu. Viidiyoo kana keessatti appilikeeshina Telegiraamaa irratti bootii tokko qofa fayyadamuun gaafilee isiniif kennamu qofa deebisuun qarshii dabalataa argachuu ni dandeessu. Telegiraama irratti boot quiz jedhamuuf qofa fayyadamuun galii dabalataa argachuu ni dandeessu. Viidiyoo kana keessatti akkaataa ittiin bootii kanatti fayyadamuun gaafilee qofa deebisuun kaffaltii argachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Na hordofaadha. Nageenya sin daganne assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raap bakka jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haa dhaqabu jecha viidiyoo kana keessatti akkaataa ittiin appilikeeshina Telegiraamaa qofatti fayyadamuudhaan bootii tokko qofatti fayyadamuudhaan gaafilee isiniif dhiyaatan 10 deebisuudhaan kaffaltii mataa keessanii online irratti akkaataa argachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Hanga dhuma viidiyoo kanatti na faana turadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan YouTube chaanaaliin kun YouTube chaanaalii barnootaatti waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaadha. Gara namaan gara barnooticha keenya kanarratti dabarra. Egaa duraan dursitanii hojii kana hojjechuudhaaf gara appilikeeshina Telegiraamaa seenuu qabdanii appilikeeshina Telegiraamaa kana immoo duraan dursitanii update gochuun dirqama wanta kana hojjechuudhaaf update gochuun isin barbaachisa. Update akkamitti gochuu dandeenya warroota jettaniif immoo Play Store irra erga seentanii booda bakka search baarii kanarratti Telegram jettanii salphamatti ni barreessitu. Salphamatti immoo update gochuu ni dandeessanii jechuudha. Telegram jettanii ni barreessitanii ergas immoo Telegram jettanii erga barreessitanii isa jalqabaa irratti kilik gootanii Telegram isa sirraadha isa kana jechuudha. Open naan jedha isin biratti update kan isin jedhu yoo ta'e haaromsuu hin dagatinaadha. Amma gara hojii isa kanatti yeroo deebinu appilikeeshina Telegiraamaa irra ni seentu. Ergasii immoo bakka search baarii kanatti mul'ata jechuudha. Bakka search baarii kanarratti kilik gochuudhaan yuuzarii amma asirratti isiniif barreessu kanatti fayyadamtanii jechuudha. Akkuma asirratti argattan quiz earn jettanii barreessitan. Osoo hin dogongoriin steppiin amma isiniif barreesse bootii kana jechuudha. Steppiin amma isiniif barreesse kanatti yeroo fayyadamtan ergasii immoo quiz earn ka jedhu jalqaba irratti isiniif dhufti. Akka dogongorre isa jalqaba kanarratti bootii kanarratti kilik gootanii ergasii immoo start ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemtu. Ergasii immoo akkuma asirratti argattan asirratti gaafilee adda addaa qofa deebisuudhaan kaffaltii argachuu dandeessanii. Kaffaltii kana immoo guyyoota 14 boodaadha fudhachuu kan dandeessanii. So akkaataa ittiin fudhatanis yeroo biraa kan isinitti agarsiisu ta'a. Amma immoo akkaataa ittiin coin walitti sassaabattan isinitti agarsiisaa jechuudha. Ergasii immoo start ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemna jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti argattan start quiz ka jettutu jira. Ishee irratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtu jechuudha. Qabaratti gaafileewwan sadiitu isin dhufa. Gaafileewwan sanii ni deebistanii ergasii immoo gara fuula kanaatti isin fudhata jechuudha. Fuula kana irratti immoo dhaggeeffattoota koo hanga coinii 10,000 withdraw gochuu ni dandeessanii. Akkaataa ittiin withdraw gootanillee booda isinitti agarsiisa. Akkuma asirratti argattan gaafileewwan amma isiniif dhiyaatan kurnan kanneen ni deebistu jechuudha. Tokko tokko isaatiin ni deebistanii akkaataa ittiin deebistan immoo isinitti agarsiisa jechuudha. Gaafii jalqabaa deebisuudhaaf asirratti akkuma asirratti argattan start quiz ka jettu kanarra kilik gootanii ergasii immoo akkuma asirratti argattan tokkoffaa sekeendii 60 keessatti deebii kana deebisuu qabdanii lammaffaa immoo aansarii sirriidhaa argachuu qabdanii jechuudha. Start earning coins and join ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo akkuma asirratti argattan gaafiin jalqabaadha how many eggs does rabbit have isin jedha. Kana jechuun rabbit jechuun hilleettiidha. Hilleettiin gurra meeqa qabdi isin jedha. Gurra isin qabdu baay'een keessan ni beektanii lama yeroo jettan akkuma asirratti argattan you gold coins coinii balama naaf kenna jira. Akkuma asirratti argattan what is the shape of a football isin jedha. Shapein football idha. Maalidha isin jedha. Akkuma asirratti argattan square, triangle, rectangle, round shape isin jedha. Round shape ka jedhu kana ni filanna. Akkuma asirratti argattan coinii 400 irra gahee jira. Egaa akkuma asirratti argattan
What do rabbits eat? Hilletti maal nyaatti isin jedha. Gaafiin kun namoota garaagarummaa qaba. Akkuma asirratti argattan grass kan jedhu kana filadhee jira. Gara fuulduraatti ni deemna ammas jechuudha. Where do you whales live isin jedha. Scan ocean land kan jedhu jira. Already ocean filadhee jira. Akkuma asirratti argattan congratulations isin jedha. Gaafii kana daftanii fixuu xumuruu qabdan. Sababni isaas karatti isin argaa dhaabaan isinitti agarsiisuudhaaf jechuudha dhaggeeffattoota koo. So isin daftanii sekendii isiniif kennamu. San keessatti gaafii kudhan deebisuudhaaf sekendii 60 yookaan daqiiqaa tokkotu isiniif kennama. Daqiiqaa san keessatti gaafiilee kurnan erga fixanii booda koiniiwwan kanneen walitti sababatanii ergasii immoo withdraw gochuu ni dandeessanii jechuudha. Egaa akkuma asirratti argattan koiniin an deebiseedha. Total gold coins 10,600 jechuudha. Dhaggeeffattoota kun kan deebise egaa doolaara meeqa hojjedhee jira? Doolaara 10.6 hojjedhee jira. Qarshii Itoophiyaatti jijjiiruu yoo barbaadan immoo akkuma asirratti argattan yeroo ammaa kana sharafni qarshii Itoophiyaa doolaara takka meeqa akka taatee beektanii ergasii baay'ee fe'attanii jechuudha. So isin kana ol hojjechuu dandeessanii sababni isaas ani total gold coins kan koo kana fakkaata withdraw gochuu kan dandeessan jechuudha. Isa kanadha withdraw gochuu kan dandeessan isa kanadha. So arra deebiidhaan gaafii kanneen hojjechuu barbaadan continue the answer kan jettu kanarra kilik gochuudhaan salphumatti hojjechuu dandeessanii. Withdraw gochuu yeroo barbaadanitti immoo dhaggeeffattoota kan koo withdraw gochuu yeroo barbaadan withdraw money kan jettu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo karaalee kanneeniin baafachuu ni dandeessanii. Akkuma asirratti argattan master kaardiidhaan baafachuu dandeessanii, visa kaardiidhaan illee baafachuu dandeessan, bitcoin kaashiidhaan baafachuu dandeessan, phone bill akka isin guutan gochuu dandeessan, karaa PayPal-tiin badachuu dandeessan. Kana dura PayPal Itoophiyaa keessatti akkaataa badachuu dandeessan isin agarsiisee jira. Inni biraa immoo bank transfer kan jedhamutu jira. Karaa baankiitiin illee transfer gochuu dandeessanii. Akkanumallee Western Union-dhaan baafachuu dandeessanii. Fakkeenyaaf inni phone bill kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan egaa kanas baafachuudhaaf kan barbaadan fakkeenyaaf ani akka kaardiinaaf guutu yeroo barbaadetti jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo enter phone number isin jedha. Bakka kanarratti lakkoofsa bilbilaa keessan ni guuttattan jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keessan koodii biyyaa wajjin wal qabsiiftanii ni guuttanii ergasii immoo garanatti jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo lakkoofsa guuttanii jechuudha. Withdraw gochuu dandeessanii. Ergasii immoo lakkoofsa bilbilaa keessan erga guuttanii booda koodii wajjin jechuudha. Withdraw money kan jettu kanarra kilik gootanii ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argattan withdraw gochuun illee karaa kaardiitiin hangam akka isin barbaachisu isiniif ibsa jechuudha. So kanaafiyyuu koinii hangana walitti sassaabachuu dandeessanii qabdanii jechuudha. 200 walitti sassaabachuu qabdanii kana jechuun doolaara 200 jechuudha. Kana erga guuttanii booda doolaara san baafachuu ni dandeessanii jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo steepii kanatti fayyadamuudhaan karaa nama isinitti agarsiise kanatti fayyadamuudhaan salphumatti jechuudha. Gaafilee asirratti isiniif dhiyaatan kanneen deebisuudhaan egaa dhaggeeffattoota kan koo walitti sassaabachuu ni dandeessanii. Koinii kana erga walitti sassaabattanii booda immoo asirratti hanga isin hojjettan isinitti agarsiisa. Ergasii immoo isa withdraw gochuu qabdan akkaataa itti withdraw gochuu qabdan illee akkuma duratti isiniif ibse karaalee kanneeniin baafachuu ni dandeessanii. Viidiyoo kana keessatti salphumatti akkaataa ittiin Telegram irratti bootii tokko qofa fayyadamuudhaan gaafilee adda addaa deebisuudhaan qarshii argachuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Warroonni YouTube channelii kana haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuun irraanfatinaa. Yeroo biraa barnoota biraatiin wal agarra. Hangasitti nagaan naa tura.